Ani chittaanse iddoo ol jedhaatti geesse hamma libsu ijaatti mootummoota biyya lafaa guutummaatti isatti agarsiise achumaan immoo kana hundumaa irratti haboo siif nan kenna ulfina isaanis siif nan dabala isaan kun hundinuu anatti dabarfamaniiru anis immoo abbaan jaalladheef nan kenna kanaaf jilbeenfattee yoo anaaf sagadde hundinuu kan kee hin ta'a jedheen Yesuus immoo deebisee Waaqayyo gooftaa keef jilbeenfattee sagadi isa duwwaaf hojjedhu kan jedhu caafameera jedheen ameen. Kutaa kana gubbaatti Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafarra turetti guyyaa 40 halkan 40 kophaatti lafa eenyuyyuu isa arguu hin dandeenyetti waaqayyoon kadhachaa ture. Yeroo beelee jedhutti seexanni itti dhufe maalittiin jedhee yoo dhuguma ilma waaqayyooti taate dhagaa kana buddeen godhi ittiin jette. Kaayyoon seexanni saatii sanatti waa'ee buddeenitti kaasteen maalidha? Yesuustu maal ta'ee jira? Beelee jira. Yeroo baay'ee seexanni isteeppii ati irra jirtu sitti dhufti. Yooti wayyaa hawwaa jiraattee wayyaa bareedaa yooti jireenyuma laayifii tokko gaarii barbaadde isa sitti dhufti. Inni garuu maal jedhee no namni buddeen duwwaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'uun malee jedha. Amma libsu ijaatti jedha. Warri kutaa sana biran keenya Luqaas 4:5 maal jedha? Amma libsu ijaatti amma libsu ijaatti mootummoota biyya lafaa guutummaatti isatti maal godhe agarsiise achumaan immoo kana hundumaa irratti haboo siif nan kenna ulfina isaanis siif maalan godha nan dabala. Seexanni Yesuusitti maalitti agarsiiste? Biyya lafaa mootummoota isaanii ulfina jiru hundumaa maal goote itti agarsiiftee yoo ati jilbeenfattee naaf sagadde kana ani immoo abbaan barbaadeef nan kenna waan an ta'eef ulfina kana bareedina kana qabeenya amma kana ga'u maalan godha siifan kenna. Amma seexanni warra qabachuu barbaaduun maalittiin jetti ulfina sii kennaa qabeenyaati barbaadden sii kennaa jetti. Amin jedhaa kaa isa waaqarraa kennuu hin dandeessu. Dhaggeeffadha. Ulfina amma kana ga'u badhaadhummaa amma kana ga'u qabeenya amma kana ga'u irratti haboon maal ta'eera anaaf kennameera waan an ta'eef abbaan barbaadeef immoo maalan godhe nan kennaati garooti maal godhe jilbeenfadhu maal ta'i naa sagadi. Ammatu siniin seexanni dhuftee wanta di barbaaddeen sii godhaa harmarraa kanan sii godhaa jilbeenfadhu naa sagadettee deebiin kee maal ta'a? Yesuusi ulfina abbaa isaarraa nu caalchifate. Nummoo ulfina isaarraa biyya lafaa caalchifachuun nurra hin jiraatu. Solomoonin caalaa sooressin turre. Solomoon akkana jedhee gaafa xumura dubbiirra ga'u wanti aduu kanaa gadi hundinuu kan akkasumaaniiti. Esaawun in beelli immoo darbuu danda'a. Taayimii beeleetti garuu obboleessi isaa maalittiin jedhee yoo ati hangafummaa kee naa laatte ani immoo waxii misraa kana maalan godha siifan kennee. Yeroo tokko namni baay'een garaasaaf jedhee Yesuusin dhabe. Garaan kee Yesuusin sin dhabsiisin.
Kanaaf gaaf tokko namni Waaqaa kana jedhe nuyi aniif manni koo Waaqayyoon waaqessina. Isinoo waa waaqessitan maal godhaa? Fudhadhaa jedhe. Mee warri mana keessan faana manni keessan bara biyya lafa jiraattan Waaqayyoon akka waaqessu jaallattan akka ol kaafadhaa. Seexanichi maqaa Waaqayyoo isa jiraataan qabeenyaa sobaa baatee gara kennuufin. Bareecha ameen jedha gayyaati. Siin kenna. Macaafni qulqulluun maal jedha? Qabeenyaa keessan iyyuu bakka biliiniif daanoon hin nyaannetti maal godhaa jedha? Walitti qabadhaa jedha. Nu jedhe Phaawulos mana harki namaan ijaariin eessa qabna? Ol waaqarraa qabna jedha. Keessi bakkeen keenya kun gadhumaa yoo deeme keessi keenya immoo har'aa bor maal ta'a deema? Haaraa adeema. Bareecha min jedha. Seexanni faayilli shanitti sitti dhuftu yeroo hundumaa an ulfinan sii kenna, an qabeenyaan sii kenna itti. Inni garuu sadarbuudha. Inni hin dabarre sa Waaqayyoo laatuudha. Jabeessaa min jedha. Namni baay'een waan hundumaa wanti keessa galuunsa salphatu keessa ba'uunsa ammoo ulfaata. Amin jennu wanti ol galuunsa salphatu ba'uunsa ammoo maaliidha? Ulfaata. Amaanu'eel Amos yeroo seexanaaf ergamaa ture gammachuu akka hin qabne dubbate. Jireenya ittiin tolle akka jiraate dubbate. Waan jiraa yaadurra waan du'aan hawweedha. Isan dur waan urgaa'u jaalladhu waan ajaan hawwuuti ka'eedha. Seexanni yeroo hundumaa bareedaadhaam sin jedha. Garuu ergaansii qaba. Wanti irri bareedu sin galaafatin. Nama sibiraa nama seexanni irra hin jirre achumaan bartaati. Harka sanaa qabeeti ati kan seexanaan taatu kan Yesuusin taatee haftanaa jedhaani. Nama harka qabu dile shakkati. Ati kan seexanaa miti naa jedhaani. Qabeenyaan caalu jedha. Inni hin dabarre jedha. Isa Waaqayyoo nama laatura jedha iyyaati. Harka bitaan mirga ol kaas mana kee keessa qabeenyaan daabiloos fidee bor ittiin si balleessu mana kee hin galini. Yoo duute iyyuu yoo hin duuta ta'e iyyuu kan Waaqayyoo ta'eefi. Olanta spiida tosa kia la ramahawiba nana mana arram boda safarati dhabatte seexanin dhabatin. Misagale majaba saatiin ani Waaqayyo raddam boo jedha bareechaati. Obboleettiku sooressin du'a iyyeessisoo hin du'a. Inni raafuu nyaatus inni kittifoo nyaatus gaaf tokkonuma du'a. Kan seexanaa taatee duutee bara baraan abidda keessa iyyurra immoo namoonni seexanni luugamte maal jedhu yeroo baay'ee maal Waaqayyo koo an nama tokko iyyuu nan argadhaa jedheedha. Nan argadhaa laataa jedhamni jira. Roomaa 8:1 maal jedhaa? Warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti firdiin itti faradamu tokkoyyuu hin jirudha. Nu firdi jala jirmoo jala baaneer. Nuyi maal jedhaa? Isin dhiigichaan miiccattanii qulqullooftaniittu jedha. Maaliin? Dhiigichaan. Kanaaf nuyi ammumayyuu dhaaltu mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa kana Yesuus Yohaannis 14 tokko katanii yoo dubbistan garaan keessan maalin ta'in irraafamin anamma olambaa dhaqeen iddoo maal godha isiniif qopheessa. Yoo simbiraatiin iddoon qophaa'ee jira jedhatti madhaa shalaba diyaabos. Umuriin namaa yoo baay'ate 70 yoo baay'ate momeeq 80 ammattiin afte kun garuu kan keef kan mana kee utu faarfattu. Utu madaasaatti qubannayin utu madaasaatiin fayyitu. Yesus injifannoo guddaa kana utu seexanaan hin qoramin
guyyaa 40 kadhannarra ture. Namni kadhatu immoo hin mo'amu malee. Namoonni baay'een yeroo baay'ee rakkatan fira barbaadu malee waaqan barbaadan. Ka'ee firatti bilbiladhu, ka'ee keletti haasa'u malee ka'ee waaqatti yoo haasa'u hin jedhin. Imimmaan kee lafa duwwaatti gannattu fuula waaqayyootti gannaqi. Inni yemmuu sanaa fala fida, hiika fida, habdi sii ta'a, karaa sii ta'a. Walgayii seexanaa gidduudhaan immoo si baasa Yesuus. Yesuus akkana jedhe, no, waaqayyo gooftaa keef jilbeenfadhu sagadi kan jedhu maal ta'ee jira? Caafamee jira. Malee seexanaaf sagadi kan jedhu caafamee hin jiru. Harka bal'ifadhaa. An kan waaqayyooti jedha bareechaati. Wala baba yoo rakkannes, yoo jibbamnes, yoo lafa teenyes, yoo achi teenyes, yoo gadi buunes, yoo ol kaanes, simboon keenya, manni keenya, jireenyi keenya, galgalli keenya kan waaqayyooti. Namni tokko bareecha min jedhigaa. Nuyi kan eenyuuti? Kan waaqayyooti. Miilli kee, harki kee. Amin jedhaa. Kana macaafni qulqulluun maal jedhaa? Warri tumaa bineensichaa dhanna isaanirraa hin qabne Kiristoosii wajjin waggaa 1,000 mo'uuf jiru jedha. Harka bal'ifadhaa. Kiristoosii wajjin mo'i malee seexanaa wajjin abidda bara baraa hin galiin. Nama ta'an nuku bulaalaa. Harka mataa keerraa sayya jabaadhaan ani Kiristoosii wajjin ammoo jedha ayyaati. Shilaara saka. Ameen jennure. Kanaaf abbaan mul'ata maal jedhe? Yaa biyya lafaa booyi wawwaadhu. Bu'aa maal ta'a? Wawwaadha. Inni hamaan sun gara biyya lafaatti gadi maal ta'eera? Darbatameera. Isaayyaas 14:2 hanga 15 maal jedha? Ati yaa ilma ganamaa Luusifer isa akka bakkalcha barii ibsitu attamitti banti waaqarraa gad darbatamte. Ati inni saba gad qabaa turte amma immoo attamitti ani gara bantiiwwan waaqaatti ol nambaa urjoota waaqa gararraas teessoo konaan nan dhaabbadha. Tullu iddoo walga'ii dhumaa gara bitaa jiru irras nan ta'a. Dumeessota ol fagoorra irratti ol nambaa isa hundumaa gararraa jirtus of nan fakkeessa jette. Ati iddoo lafa jalaatti hin darbatamte qilee keessas hin buute jedha. Amin jedha. Eessa buute? Qilee keessas hin buute jedha. Luusifer yaa ilma maalii? Ganamaa jedha. Waldaan kiristiyaanaa qopheessituu namoota mootummaa waaqayyoof gootuudha. Amen jennu. Bara kana booda namoonni waan garaa isaanii barbaadu. Nu garuu waan garaa waaqayyo barbaanna. Yeroo baay'ee naasaa utuu mucaan hin dhalatin waaqayyo harma haadhaatti aannan guuta. Mucaan dhalatee jennan aannan hin dhabu. Utuu Mitikun hin dhalatin waaqayyo yoon utaales yoon taa'es waantan ittiin jiraadhu qopheesseera. Fuudha barbaadda akkamitti akkas fuusisu sheetti fuutu ati kan saatanaan goo waaqayyootu dinqii godhe si jiraachisa. Dhaggeeffadhaa. Jireenyi baay'een keessan jiraattan jireenya mindaa miti, jireenya birrii miti, jireenya firaa miti, jireenya waaqayyoo dinqii godhe. Bara xaafiin 30 yoo rakkatte amma garuu bara xaafiin 100 wayii nyaachaa jirta. Kunu dinqiidha. Amin jedhaa. Biyya lafaarra hamma nu kaayetti waaqayyoo nun dadhabu nun buusu. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Ani sin gatu, sin dadhabu, sin buusus sin jedheera jedha. Mee fudhate raajaa waaqayyo jedha bareechaati. Nan dadhabu, nan buusu, nan gatu jedha. Harka bal'ifadhu nan dadhabu jedhi bareechi. Nan gatu jedhi bareechi. Nan buusu jedha gayyaati. Egaarraan booda qabeenyaan bor darbu wanti borbadu isan dabarre sin dhowwatin. Tasalonqee 3:5 nama maal gochuun qoru maachuudha meekun. Namni yeroo qoramu waaqayyooti gunguma. Kanaafuu seexanni nama ajjeesurra tooftaa qoromsaa namaaf qopheesse. Gochi kun namni cubbuu akka hojjetaniif kan karaarra nama gatu maalidha? Seexana. Seexanni hojiinsaa inni jalqaba maalidha? Si qoruudha. Maaliif? Namni gaafa qoramu waan gaarii yaada. Yeroo qoramtu maal yaadda? Waan gaarii yaaddu. Waan gaariin kaayyeeffattu. Namni yeroo qoramu waan hamminaa yaadutti goro. Yeroo kana maaltu maaltaa yoo jette seexanni karaa argateera jechuudha.
garuu namoonni ganama kan argamtan waan si qoru dura keetii kaasee maqaa Yesuusiin. Yoo akkam ta'e mucaan kun gufataa, yoo akkam ta'e mucaan kun badaa, yoo akkam ta'e intalli kun baddi gaafa jettu isa jalqaba lafa hojiitti qormaata, manattoo qormaata, gaa'ila keessattoo qormaata, karaatti deemtuttoo qormaata. Yeroo kana nama si qoreen ifatin seexana ifadhu. Waaqayyo waan si qoru sana sirraa kaasu. Warra mamin jenne gaaf tokko min jettu gaafa mataan sin dhukkube. Warra kan arga bal'ifadhaa. Lafa hojjettu, lafa dhaabattu, karaa daa'imaa, karaa haadha manaa, karaa hojii waan si qoru sirraa kaaseera. Waldaa saakamayabo. Sagalee jabaadhaan wanti na godhaa yaati. Rukutameera jedha. Meerra mantan. Waaqayyo nagaa kee barbaada. Inni nagaa waan ta'eef. Seexanni garuu mana kee xiqqeessu, simsi balleessu, akkati guddina yaan, akkati hojii yaan, akkati waan hin taane gootu. Amma namoota baay'eedhaan maaf dhugaatii duddaa iyyootti ittiin jettee aarii matu na baasee. Utuu naariin maal gooti seexanni beektaa? Utuu naariin nama siyaasa qopheessiti. Hojiin seexana malee dan jedhe nama qoruudha. Uffannaa kee dhose malee waan baay'ee jechuu danda'a. Meerka bitaa mirga bal'ifadhaa. Maqaa Waaqayyoo isa jiraataan karaa kamiin wanti dhufee si qoru har'aan booda mana kee ol hin galiin. Akkeessaa mee nama mee yooman gammadaa jechaa dhufee jira. Yoom boqonnaan koo, yoom haara galfiin koo, yoom kanan gammadee jiraadhu yaa nama jettee Waaqayyo waan si qoru sana afuura hamaa sanarraa sii kaasa. Ila saka baba. Warra mantan duwwaan maqaa Yesuusin jedhaa yaati shila baba. Wanti na qoru jedhaa raba baba. Har'a ganama jedhaa yaati. Eenyurraa jedhaa dhangalaa'eera jedhaa yaati. Dhaggeeffadhu. Seexanni faayinaanshiaalii kee, ikonoomii kee, ayyaana sirraa, faarfannaa sirraa, dibata sirraa lafa kaa'u gaafa barbaadu. Ani seexana chaan nufu. Addaamiif Yewaanin gaafa gadi baafte seexanni yoon karaa eenyu dhaqee milkaa'ate yaadde. Nardufa. Yoon karaa eenyu dhaqee milkaa jettee gaafa yaaddu isa jalqabaa bofa filatte. Eenyuun filatte hin jedhe bofa filatte. Amma namoonni baay'een bofa yoo argan seexanutti ilaalu. Gaasana seexanni bara sana bofa miniim seexanatu eenyurra bule bofarra bule malee. Amma waraabessu argitee waraabessu hundumti afuramaan qabu. Amma nama yoo budaa tamee namni budaan jira hin jiru. Nama afura budaa baatu tulle jira malee. Harka ol kaafadhaa. Maqaa Waaqayyoo isa jiraataan. Ila eenyuun akka ta'e hin beeku qormaatatti hin galtu. Eebbatti galta, jireenyatti galta. 2017 kana karaa abbaa ta'u, karaa haadhaa ta'u, karaa firaa ta'u, karaa sazanaa ta'u, karaa nan qorame wayyoo eenyutti ni madda hiriyyaan itti maddu iyyuu nan dhabe warri jettan har'a gade Waaqayyoo seexana si qoru sana nan waraana dhe Waaqayyoo. Hallelujah. The first hojiin seexanaanni guddaan akka Mitikun qoramu, akka Saamu'eel qoramu, akka Barsaan qoramu, akka isheen qoramtu, akka inni qoramu gochuu. Namni sooromeen qoromsa keessaa ba'an jedha. Yoo sooromte qoromsa qabdu. So yeroo qoramnu maal goona ree? Ameen. Yeroo qoramtu maal gootu? Inni jalqabaa wanti gochuu qabdu harkasa aangoo qabeessaarra akka jirtu beettee Waaqayyoon kadhachuudha. Ameen. Si qoruuf seexanni karaa wanta itti abdii kutatu barbaaddi. Ati immoo karaa namaan ilaalin, karaa Waaqaa ilaali.
yoo jigee baay'ee abbaarra jiraate karaa abbaa sitti dhufti. yoo jigee baay'ee karaa namaa karaa mucaa jiraate karaa mucaa sitti dhufti. gaafa sana bakka anuma sichi maalan abdadhareen jedhin maal abdatta beetaa sichi Waaqa abdatta. Noorsiin garuu arga bal'ifadha. Egaa hachiin haa ta'u asiin haa ta'u kanaan booda waraansa sitti funaaneera. Yee malee ya seexan qooti boolla abbaatti ol ta'e jala duwwaadhaan sokkitu seexan abatti maal goota alakkiyan Waaqan qaba. Amen. Seexanni warra garee isaati kana fudhatee bidda barbaade galuu barbaada. Kophaa galuun barbaadu. Yesuus immoo nu fudhatee jireenya barbaade galuu barbaada. Arra garuu namni baay'een seexanni irra keessa bareedaa indee wayya bareedaa uffatamsila indee akkas taatamsila itti. No. Akkan sila jedhee caammaan hin caalu miilla caala. Waaqayyo miilla isa kan saatii fudhatee ennaan gabaannatti caamma bitu maalitti keessa. Miilli kan eenyuuti? Ka Waaqayyooti. Seexannoo maal jette? Caamma bareedaa uffattaa itti. Miilli eenyuuti uffatta? Miilla Waaqayyooti. Sini galeera? Wayya bareedaa uffattaa itti. Wayya caala moo dhanna kee caala? Dhanna kee caala. Yoo Waaqayyoo dhagna isaa fudhate hoo? Mul'ata 12:9. Bineensi guddichi akka jawwee sun bofni bara durii inni daabiloos seexanas jedhame inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisuu gara biyya lafaatti gad darbatamee ergamoonni isaas isaa wajjin gad darbataman. Ani immoo Waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhagaye. Innis amma fayyinni aangoo mootummaa kan Waaqayyoo keenyaa aboonis kan Masiisaati ta'eera. Hadheessituun obboloota keenyaa inni halkaniif guyyaa Waaqayyoo keenya duratti isaan hadheessaa ture immoo gad maal ta'eera? Darbatameera. Obboloonni keenya immoo dhiiga olichaatiin dubbii isa dhugaa baaninis isa mo'aniiru. Isaan du'atti waan isa geessu yoo ta'eyyuu lubbuu isaanii maal hin goone hin mararsiifanne. Amin jedha. Nama san barakannaa qabaati haadhodhuma nuyi tokko seexanni sin goyyomsinnaa jedhaanii. Mee isa kanatti hin deebina. Addaamiif Yewaaniini seexan qullaa taatu jedhe moo akka Waaqayyoo taatu jedheen. Utuu haasa'u beektanii dhibnaan gareedhaa baasuu maattan utuu sheennattee qullaa taatu jannata kanaa baatottee nyaatan maalitti hin jette bakka zinna argattu akka Waaqa kanaa taatuti mukanni hin nyaatinaa jedhe kanarraa maal godhaa nyaadhaa akka isheen jette ta'anii yeroo hundumaa seexanni maaliidha gowwoomsituu. Barri kunis bara feekiti bara gowwoomsaati. Uffee haa ta'u mirga bal'ifatta haa dhokku ergansii qaba. Nama ta'uu baate kan seexana taate hin galin. Afuurri gowwoomsaa sun maqaa Waaqayyoo isa jiraataan sirratti haboon argatiin. Harka bitaa mirgara sagalee jabaadhaan ani hin gowwoomu seexanaaf jedhaa iyyaati. Shiilaa babaa. Kanaaf Addaamiif Yewaaniin seexanni dhuftee Yewaaniin maal jette? Maal siniin jedhe Waaqayyootti? Istirateejiseeti. Waaqayyoo maal siniin jedhe naan ila muka kana hundumarra maal godhaa? Nyaadhaa. Sawalaka kanarraa hoo? Laashii kana dhaggeeffadhaa. Meeqarraa nyaatu? Tokkommoo baay'eerraa nyaatu. Baay'eerraa nyaatu meeqarraa nyaatinaa dhee Waaqayyo tokkorraa nyaatinaa dhee mee waan baay'eerraa nyaachaa jiru ishee sanatti maaltu maraachi? Amin jennu agabuun ta'an የሚገርም ነገር ብሻና ፍርቱና ነው ስራ ጅራድ እንካን
bishaan itti urgaa'u, inni kaan bishaan san itti fedhan, waan hunduu biqilaan achi, abaaboon achi, waan tachi, iddoon sun hundinuu iddoo namatti toluudha, iddoo bareedaadha, jannata keessa kaa'e. Ameen. Muka baay'ee kanarraa maal godhaa? Nyaadhaa. Garuu laadara tokkitti kanarraa maal hin ta'inaa? Nyaatina. Akkuma kanaa anaaf si waaqayyo gaafa birrii nu laatu 10 keessaa tokko kan eenyuti? Kan kootiidha. 9 kan eenyuti? Kan kee. Baay'ee si kenne moo baay'ee si gaafate? Baay'ee si kennaam. 10 keessaa tokko kan eenyuti? Kan waaqayyooti. Kan kootiidha. 9 kan keeti. Amma sitti gaa 9 san sitti hin toltu. Kuma 10 utuu nyaattee guutuu isheen laattu ati. Seexanni gowwoomsituudha. Amin jennu. Yeroo tokko nuyin gowwoomsaa biraan dabarru. Kottu garuu har'a ergaa tokko si qaba. Gaayilaan haa ta'u, hojiidhaan haa ta'u, wanti si gowwoomsu har'a jalqabee sirratti hin ta'in.